Yaa'iin idilee lammaffaa paartii badhaadhinaa guyyooti sadiif turuun taa'amuu eegaleera. Yaa'ichi mata duree waadaarraa hanga aadaatti kan jedhuun guyyootii itti aananiif kan taa'amu wayita ta'u. Yaa'ii dureewwan olaanoo paartilee biyyoota biroo dabalatee kan biyyaalee miseensota BRICS akkasumas ammoo iddoo pirezidaantiin paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmad argamanitti sirna ho'aan kan eegalamedha. Sirna baniinsa kana irrattis pirezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa duudhaa waadaa gochaan agarsiisuu jedhu qabannee rakkoolee adeemsa keessa nu mudataa turan ummata hirmaachifnee injifannoon ce'uun dhaloota har'aa fi boruutiif fayyadamummaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuudhaaf paartiin badhaadhinaa kutannoon hojjetaa jiraadha kan jedhan. ሚዛናዊነትን እና አስተሳሳሪ ትርክትን መሰረት በማድረግ Paartiin keenya bu'uurumaa hundeeffamarraa kaasee yaada madaalawaa fi seenessa waloo jirra oolchuun yaadota faallaa ta'aniif wallabdee seenaa keessatti uumamaa turan kan walitti araarsuu fi badhaadhina hunda galeessa dhugoomsuuf paartii hundeeffamedha. Fedhii fi fayyadamummaa waloo gaaffii bara dheeraa sabaaf sablammiilee biyyattii kana ta'ee milkeessuuf ammoo uummata Itoophiyaa mara hammachuun paartii hundeeffamedha. Paartiin badhaadhinaa fayyadamummaa waloo sirna dimokiraasii dhugaaf gaaffilee waggoota darbaniif furmaata kennuuf paartii hundeeffame paartii dhalootaati. Paartiin badhaadhinaa akka paartiitti rakkoolee nu mudatan ga'umsaan ceene hanqinoota keenya gamaggamuun guutaa dhalootaarraaf boruuf labata ta'uuf wabiin dhaabbanne kunoo har'a yaa'ii lammataa keenyaaf ga'uu keenyaan gammachuun keenyi daangaan qabu. ደስታችን ወደር የለውም። Yaa'ii kanaan fayyadamummaa biyyaa fi uummata biyya keenyaatiif yaa'ii jalqabaan dhimmootii waadaatti seenne kan itti sakattaanu akkasumas ammoo hojii fi raawwii hooggansaa dabalatee kan miseensota paartichaa gamaaggamuun haala paartiin keenyi irra jiru ni madaallaa kan jedhan pirezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa waggootii lamaan dabranii keessa waadaa hojiitti hiikuudhaaf seenne sana akkaataa karoorfanneen milkeeffataa jirra jechuunis ibsaniiru. ያሳለፍናቸው የድህረ አንደኛ ጉባኤያችን ዓመታት Yaa'ii jalqabaan akkuma waadaa seenneen oomishaaf oomishtummaa qamadiin of danda'u irra darbine yerootti gara biyya alaatti ergine hojii duula ashaaraa magariisaan kan itti milkoofnee fi akka waliigalaatti oomishaaf oomishtummaan kan itti milkoofne haaromsa Itoophiyaa xumururra kan itti geenye kanarra darbees bakka ga'umsa turizimii babal'isuun hojii fakkeenyummaa kan itti hojjennee ture. Damee dijitaalaaf oomisha albuudaa ammayyeessuuf faayidaa damee kanaa guddisuuf kan itti hojjenne magaalota keenya miidhagsuun uummata keenyaaf mijatoo akka ta'an kan itti hojjetaa turre. Akka waliigalaatti paartii keenya irratti biyya keessaaf biyya alaan olola sobaa ture hunda akka carraatti fayyadamuun humna horannee kutannoon kan itti hojjetaa turre. Birmadummaa biyya keenyaa kabachiisuu kan itti dandeenye wallabdeewwan dirqamnee itti seenne fedhii nageenyaaf qabnuun nagaan akka furmaata argatu garaa bal'achuun kan itti hojjenne. Dhaadhessummaa fi finxaalessummaan biyya akka hin diigne aarsaa kaffaluun bira darbuun misooma biyyaa waarawaan mirkaneessuuf yerootti hojjenne ture. ውጤታማ የሀገር ግንባታ ስራዎችን የሰራንባቸው ናቸው። Milkaa'inootiin eeraman akkuma jiranitti ta'anii siyaasa duubatti hafaa dabalatee rakkoolee kanaan dura as ce'an hanqina raawwii waliin rakkoolee hawaas dinagdee fi siyaasaa akkasumas immoo rakkooleen bulchiinsa gaarii nu mudataa turan kan jedhan obbo Adam Faaraa kana furuudhaafis leenjii fi gamaagama dhaabbatummaa keessoo cimsuu fi hojiin bal'aa kutannoo barbaadu hojjetamaa akka turellee yaadachisan sirna baniinsa yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaa kanarratti ሰፋፊ ስልጠናዎችና ውይይቶችን አካሂደናል። Paartii keenya gurmaa'insa hojimaataa fi faayinaansiin cimsuuf hojii bal'aa hojjenneerra. Qulqullina hooggansaa fi miseensotaa mirkaneessuuf hojii hojjenneen jijjiirama qabatamaa arganneerra. Kanaanis paartii Afrikaa irratti guddaa ta'e hundeessuuf imala qabanne dhugoomsaa akka jirru mirkaneeffanneerra. Injifannoowwan hedduun dabalamaa yaa'ii lammaffaa teenyu kanaan rakkoolee adeemsa keessa nu mudatan gamaggamuun kallattiiwwan fayyadamummaa waloo uummata keenyaa dhugoomsan qulqullina paartii keenyaa mirkaneessanii fi kallattiiwwan xiyyeeffannaa fuulduraa ilaallatan irratti murtoowwan jajjaboo ni murtaa'u jedhamee eegama. አቅጣጫዎችና ውሳኔዎች ይወሰናሉ ተብሎ ይጠበቃል።